galmeen hin argamu hin bada. Baadhimmaattii fi hojjetaan tuttuqqii malee siistamaan. Kaartaa dhibba maxxansuudha qabneenne. Ijaarsa alaa taree lafa qonnaan bulaa irratti illee gaggeeffamu. Lafa isaanii qabsiisanii naannoo biiliyeena hektaara 24. Amantaan uummataa fi mootummaan walirraa qaban. Lafti qabeenya jiraachuu lubbu qabeeyyii hundaaf murteessaa ta'edha. Qabeenya guddaa irra jiraachuu fi qotanii irraa calleeffachuuf fayyadu kana kunuunsanii itti fayyadamuun dhaloota dhufu dhaalchisuun dirqama lammii hundaati. Qabeenya guddaa kana kunuunsinee itti fayyadamuu dhiifnee balaaf saaxilla taanaan qonnee callaa irraa hammaarrachuu miti irra jiraachuufuu ni rakkanna. Akkuma lafee fi foon waliin ta'uun qaama namaa ijaaran jireenya dhala namaas lafaan ala hin yaadamu. Lafti lafeedha kan jedhameefis kanaafi. Biiroon lafaa Oromiyaas qabeenya guddaa uummanni Oromoo qabu kana to'achuu fi bulchuuf sirna bulchiinsa lafaa ammayyaa'aa fi wayitaawaa ta'e diriirsuun misooma lafa irratti gaggeeffamu karaa itti fufiinsa qabuun hoogganuun sirna bulchiinsa kaadaastaraa hojiirra oolchuun erga jalqabame hawaasni naannichaa seektara lafaarraa tajaajila si'ataa fi waqtaawaa akka argatu gochuun danda'ameera. Magaalaan Roobee kutaa magaalaa 3 qaba. Kutaalee magaalaa 3 keessatti hojii bulchiinsa kaadaastara lafaarratti hojjetameen bu'aan argameera. Bulchiinsi magaalaa keenya waliigala isaa hektaara 24 fi 450 kan ta'u yoo ta'u, magaalli keenyas kutaa magaalaa 3 fi gandoota 12 kan caaseffamte ta'uu isaati. Kana keessatti akka waliigalaatitti kaadaastara hojii kaadaastaraa erga jalqabnee bubbullee jirra. Hojiin kaadaastaraa sirna bulchiinsa lafaa ammayyeessuudhaaf gahee olaanaa akka qabu hubanneeti kan hojii kana hojjechaa jirru akka waliigalaatitti. Kanaaf haga ammaa sochiin jiru baay'ee gaarii fi akkaataa barbaadameen akkaataa karooratiinis kan deemaa jiru ta'uu isaati. Rakkoolee bulchiinsa lafaatiin wal qabatu maal akka fiduu danda'u dinagdee irratti hawaasummaa irratti siyaasa irra waan fiduu danda'u hawaasa keenyaa fi qaamolee dhimma ilaaltu wajjin karaa bal'ina qabuun hubbatuuma sadan dabarsanii kana keessatti hojii bal'aa hojjechaa turree jirra. Isattaansuudhaan kaadaastarichi akka lafa qabatuuf seektara lafaatii fi kutaalee magaalaa 3 keessatti yeroo ammaa karaa gaarii ta'een kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Kaadaastarri naannoo 2013 keessa eegalee amma yeroo jalqabaa siistama soolaa jedhamu hojjetaa turre. Almost ji'a 5 dura CRPRS kan jedhamu isatti geeddarreet almost cittuun lafaa naannoo 25,000 olii ta'u soolaa irraa gara siistama haarawaa CRPRS jedhamu kanatti diploy ta'ee kutaan sadiinuu akkaataa nama ajaa'ibsiisuun hojii keessa jiranii jechuudha kaadaastaraa wal qabatee. Osoo sirni bulchiinsa lafaa hin ammayyoominiin dura seektarri lafaa iddoo abbaan dhimmaa itti baay'atuu fi kenna tajaajilaa wal qabatee tajaajilamaan komii kaasaa ture. Erga sirni bulchiinsa lafaa kaadaastaraan hoogganamuu eegalee waajjira lafaa kutaa magaalaa Zeeyibalaa Walasheetti jijjiiramni jiraachuu ogeessotaa fi tajaajilamtoonni ragaa bahu. Yeroo sanitti wanti ture galmee deddeebi'aa turre galmeen hin argamu hin bada. Rakkoon isaan jiru baay'ee ulfaataadha. Amma garuu sa'aatiin qabu sa'a 12 illee dhufanii sa'a 1 illee dhufanii yeroo dhufanitti gizee hojii isaan jiran rakkoo tokko malee fooyyeen argame jecha. Nu amma maqaa manaa jijjiirrata dhufne akka dhufnetti gibira illee 2017 illee irraa gabbarre qulqullina waan qabuuf takka rakkoo malee nu baasanii nu jijjiiraa jiran jecha. Duraanii waajjiruma lafaa kanayyuu maqaa gaariin qabu ture. Waajjira lafaa hojjetan namni garantaanii yaadaa ture jechuudha. Amma abbaa dhimmaatii fi hojjetaan tuttuqqii malee siistamaan keessummaa'ee bahuu qisaasama hambisuu jechuudha. Amma abbaan dhimmaa yeroo dhufu daqiiqaa xiqqoo keessatti keessummaa'ee baha. Duraan immoo deddeebitu baay'ata. Galmeen jalaa badeetu baay'ata. Amma immoo galmee isaa kanallee jechuudha saffisaadhaan baasnee yeroo gabaabaa keessatti keessummeessuudha. Kaadaastarri rakkoolee gama kenna tajaajilaatiin qofa hiikoo osoo hin ta'in fayyadamummaan magaalaan illee qabiyyee lafaa irratti qabdu daran bal'isa. Kana gaafa jennu tokko yeroo bulchiinsa qabiyyee osoo siistamatti hin galiniin dura kan ture haalli safartiis illee haa ta'u ragaan dirreerraa funaanamullee karaa maanuwaalii ta'eedhaani. Maanuwaalii ta'uun sunniin immoo kenna tajaajilaa istaandaardii kaa'ameen saffisa kennuu irratti rakkoo mataa isaa qaba. Yeroo waan giddu galeessa godhatee miti akkasumas immoo rakkoolee
walitti bu'iinsa daangaa fi fayyadamummaa abbaa qabiyyummaa san gootummaa gootutti ni mirkaneessa jedhamee yaadamu. Garuu gama kaadastara kanaatiin gaafa dhufne faallaa saniiti. Kana gaafa jennu tokkoffaa qabiyyeen siistamaan gaafa galmaa'u inni jalqabaa qabiyyeen itti fayyadamummaa fi wanni caalaa kenna tajaajilaa daran fooyyessa. Itti aansee immoo magaalaan illee tokkoon tokkoon qabiyyee inni bulchu gosa gosaan tajaajila hawaasummaatiif kan qabu jira, mana jireenyaatiif daldalaan kan qabatu odeeffannoo waliigalaas qabata. Akka kutaa magaalaa keenyaattis hojiin xiyyeeffannoodhaan nama hojjechaa jiru keessaa kaadastarri isa duraati jechuudha. Achi jalatti tajaajiloonni kennamu bal'inaa yoo jiraate iyyuu galmee kenna guutumaan guututti tajaajila kaadastaraatti galchuudhaa qabna jennee halkaniif guyyaa osoo addan baasin sanbattanis daballee guyyaa ayyaanotaatis daballee halkanii sa'a 2 sa'a 3 biiroo kana yoo dhufamu ganama sa'a 2 fakkaataa jechuudha. Maaliif jennaan hojjetaanis guutee karaa saniin dhufu. Abbaan dhimmaa guyyoota torban wiixata haga jimaataa kan jiruun alas sanbattanis dhufee asitti akkaataa ittiin tajaajilamaa jiru qaamni asitti dhufee tajaajila kana fudhachaa jirus ragaa kana bahuu ni danda'a. Isa san nus mirkaneessuudhaaf lafa keenya sirriitti ammayyeessinee bulchuudhaaf kaadastaraan hojjechuudhaa qabna jennee yeroo gabaabduu keessatti lakkoofsa gara siistamaatti galchinee amma hojjechaa jirru wanti kanaan dura hojjetamaa jiru akkuma jiruttis ta'ee warra muummee wajjinis waliigaltee walirraa mallatteessinee karoora waggaa keessaa karoora ji'aa baafannee kan ji'aa keessaattis kan guyyaa baafannee amma yoo xiqqaate ji'atti hojjechuudhaa qabna jennee kan karoorfanne keessaa karoora isaa bira akkaataa ittiin darbinee fi guyyaatti yoo xiqqaate kaartaa 100 maxxansuudhaa qabnee isa karoorfannee itti gallee hojjechaa jirra jechuudha. Amantaan uummataa fi mootummaan walirraa qaban baay'ee dabalaa jira jechuudha. Gama biraatiin komii fi walitti bu'iinsi adda addaa tana dura ture hojii tajaajila dijitaalaayizeeshinii amma jalqabne kanaan walitti bu'iinsi daangaa wal komachuun wal himachuun hojii dhiisaniitiin mana murtii dhaabbachaa ooluunii fi waajjiraalee mootummaa adda addaatti wal komachaa ooluu yeroo ammaa kana baay'ee gadi bu'aa jira. Kana qabatamaan waan laallu waan ta'eef rakkoo hedduu keessaa baasaa jira. Kana hojjechaa hojiin kun gama biraatiin maal fide kenni tajaajilaa kennallee akka fooyya'u. Komiin kenna tajaajilaa jennee akka fooyya'u sirriitti meeshaalee riifoormii bulchiinsa lafaa ittiin fooyyessinu keessaa inni lammaffaa kenna tajaajilaati waan ta'eef karoorri tiraansformeeshinii kenna tajaajilaa qophaa'ee sadarkaa godinaattis magaalattis gadi bu'ee jira, gara aanaatti gadi bu'ee jira, gara kutaa magaalaatii fi gandoota baadiyyaattis akka gadi bu'uuf hojii guddaatu hojjetamaa ture akka biiroo kanaatti. Faayidaa kaadaastarri qabu keessaa tokko qaamni lafa hoogganu qabeenya lafaa jiru cittuun lafaa osoo hin hafin galmeessuudha. Kun ammoo alseerummaa gama saamicha lafaatiin jiru ittisa. Gandoota kutaan magaalaa Zeeyibalaa Walasheen qabu hunda keessatti lafti jiru galmaa'uun kaadaastara jala galeera. Lafa qabnu sirriitti karaa kaadaastaraatti galchinee galmeessuuni akka galmee waraqaan jiru na jalaa bade galmeen kiyya bade maal jedhee yaaddoo biraa keessan galu tokko kana. Lammaffaa tajaajilama ofii dhufu koodiin isaa galmaa'ee jira waan ta'eef koompitara keessaa karaa salphaadhaan laallamee tajaajila si'ataa akkaataa ittiin kennamutu jira. Saniin ala mooyyuu kaadastarri dhimmoota wal dhabbee lafaa wajjin wal qabatu lafti overlaappii ta'uu wajjin kan wal qabatu wantoonni kunniin irra deddeebiidhaan lafarratti mul'ata. Komiin uummataatis bal'inaan naannawatti mul'ata. Gaafa karaa kanaan dhufne onlaayinii ta'ee karaa dijitaalaatiin gaafa galmeessuu jalqabna mooyyuu karaa of eeggannoo qabuun gaafa galmaa'u abbaa dhimmaatiifis wabii guutuu ta'a qaama hojjetuufis konfidensii guutuu kenna sodaa tokko malee ragaan abbaa qabiyyee nu harka jiru karaa guutuudhaan karaa seera qabeessa ta'een galmaa'ee kan turuu fi yeroo barbaadametti ammoo yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kamiifiyyuu akkaataa ittiin oolfachuu danda'u kan jiru ta'uu isaati. Uummanni keenya yeroo ammaa baadiyyaarra gara magaalaatti haalli ittiin godaanaa jiru baay'ee bal'aadha. Isa kana gara magaalaatti gaafa dhufu ijaarsi seera alaa ni bal'ata. Isa kana to'achuu keessatti magaalaa keenya keessatti gahee olaanaa taphatee jira. Waggoottan 3 dura haalli jiru baay'ee rakkoo guddaa ture.
Egaa kaadastara hojiirra oolchineeti rakkooleen kunniin furamaa jiru. Osoo kaadastarri hojiirra hin ooliniin dura yeroo bulchiinsa qabiyyeetiin hojjetamaa turetti ragaan abbaa dhimmaa baduun kenna tajaajilaa irratti danqaa uumaa ture. Erga sirni kaadastaraa hojiirra oole as rakkoon ragaan abbaa dhimmaa baduun wal qabatee jiru hafeera. Abbaa dhimmaa daddaffiin tajaajiluu irratti shoora guddaa taphatee jira jechuun kaadastarri kun bu'aa guddaa argamsiisaa jira. Abbaa dhimmaa si'inaan yoosuu wal jalaa keessummeessanii tajaajila inni barbaadu argatee akka baay'ee osoo hin turin karaa tajaajila biraa barbaadu deemuu danda'utti haala salphisee jira kaadastarri. Galmeen badii kan jedhamu sun amma galmeen mana galmee keessaa bahee gara biraatti deemu osoo hin taane teessuma mana galmee irraa jalqabee akkaataa ittiin wal keessa babbaduun jiraata. Isaan argachuudhaaf yeroo dheeraa si fudhata. Amma ammoo mana galmee irraa jalqabne galmeen waraqaan jirus karaa gandaan addaan bahee ollaadhaan addaan bahee bilookiidhaan addaan bahee tajaajilamaan dhufnaan karaa gabaabaadhaan ganda kamirraa dhufee gaafatamaa ganda isaa himnaaniin ollaadhaan bilookiidhaan addaan bahee aga maqaa isaatitti bira gahame daqiiqaa muraasa keessatti waan daqiiqaa 2-3 caalle keessatti akkaataa istaandardii taa'een tajaajila isaa argatee namni itti gammadee kan galaa jiru ta'uu isaati. Komiin guddaan bal'aan keessattuu waajjira lafaa irratti yeroo hedduu deddeebi'ee ka'aa ture namni abbaan dhimmaa deddeebi'uun kun jiraa ture. Hanga kaluu kana siistamni kun siistama kanaan tajaajiluu eegalame easily tokkoffaa teessumni ragaa kaadastaraa mana galmee jiruyyuu block based jedhama. Block basedidhaan ta'a ollaa blookii cittuu lafaa jedhamee akkasitti ta'a. Sanbira taree ragaan isaa immoo daataabeezii gubbaa jira waan ta'eef hannaa fi kiraa sassaabdummaa maal kan jedhameetiin duraa waajjira lafaa ka'e kana hambisuu keessatti shoora guddaa taphatee jira jechuudha. Lafti qabeenya guddaa uumaan dhala namaa badhaaseedha. Qabeenya kana immoo kunuunsinee of eeggannoon itti fayyadamuun dachee gabbataa fi magariisaa jireenyaaf mijatu labata dhufu dhaalchisuun dirqama dhala namaa amma dacheetti fayyadamaa jiruuti. Rakkoowwan kanaan dura bulchiinsa lafaa fi itti fayyadamaan wal qabatee mul'atu furuuf mootummaa yeroo garagaraatti riifoormii lafaa qopheessee hojiirra oolchaa jira. Biiroon lafaa Oromiyaas dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennuun magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessatti sirna bulchiinsa lafaa ammayyaa'aa diriirsuun iddoo hunda waliin ga'uuf hojjetamaa jira. Hojiirra oolmaa fi yookaan immoo ga'iinsa kaadastara magaalota keenya keessaa fi baadiyyaa jiran yoo ilaallu yeroo ammaa kana magaalotaa fi aanaalee baadiyyaa keessatti bakka hedduu irratti hojiirra ooluu jalqabee jira. Haga ammaatti yoo kan magaalaa fudhannee magaalota naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa magaalota 46 keessatti kaadastarri hojii irra oolaa jira jechuudha. Kana yeroo jedhu abbootii qabiyyee naannoo 500,000 ta'aniif wabiin abbaa qabeenyummaa isaanii kan mirkanaa'e ta'a jechuudha. Gara kan kaadastara baadiyyaatti yoo jedhu aanaalee 210 keessatti hojjetaa kan jiru yoo ta'u aanaalee kana keessaa immoo waliigala namoota naannoo miliyoona 3.5 ta'an naannoo qote bulaa warra ta'an mirgi abbaa qabiyyee yookaan wabiin abbaa qabiyyummaa isaanii mirkanaa'ee jira jechuudha. Kanaan dura naannoo Oromiyaatti abbaan lafaa lafasaa qonnaa fi ijaarsa manaatiif qofa kan itti fayyadamu. Yeroo ammaa kaartaa qabiyyee abbummaa lafaa qabsiisuun dhaabbilee garaagaraa irraa birrii liqeeffachuun jireenya isaa jijjiiraa jira. Magaalaa Roobeettis abbaan lafaa fayyadamaa jira jedhame. Hawaasni lafasaa irratti akka inni abboomu akka inni abbaa mirgaa ta'uu fi liqii adda addaallee akka itti argachuu danda'u abbaa mirgaa kan ta'u ta'ee jira. Waggaa waggaadhaan galiin magaalaa keenyas akka inni dabaluuf carraa guddaa uumee jira. Tajaajiloota hedduutu jira kan lafarraa argannu. Tajaajiluma kanallee akka salphaa ta'een haala salphaa ta'een akka isaan shakkii tokko malee argachuu danda'an ni taasisa. Inni biraa lafa isaanii qabsiifatanii kaartaa dijitaalaa waan qabaniif lafa isaanii qabsiisanii liqeeffachuullee ni danda'u. Qarshii kana itti liqeeffatanii jiruuf jireenya hawaasaa isaanii keessatti jiru jiruuf jireenya isaanii irra caala fooyyessuu ni danda'u jechuudha. Kana yoo akka fakkeenyaatti fudhannee biiliyeena 2.5 ta'u qarshii lafa isaanii qabsiisanii itti liqeeffachuu danda'anii jiru jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Roobee kutaa magaalaa Goobbaatti waajjirri lafaa saamichaa fi ijaarsa seeraan alaa lafa irratti raawwatamu to'achuu fi qabeenya lafaa qaban beekanii bulchuuf sirna bulchiinsa kaadaastaraa hojiirra oolchuun rakkoowwan kanaan dura seektarichaan wal qabatee ture amma fooyyee qabaachuu tajaajilamaa ogeessotaa fi hooggansatu ragaa baha. Hojiin mirkaneessa qabiyyee fi galmeessa qabiyyee akka kutaa magaalaa Goobbaatti duraan dursee magaalaan Roobee fi Goobbaas walitti makamanii duratti naannoo bara 2013 dhuma irratti eegale mirkaneessi qabiyyee jechaadha. Galmeessi qabiyyee kan haarofti amma soolaarraa eega gara kaadastarii property registrationitti as ce'aasitti baruma kana keessatti ji'a afuraffaarraa eegaleetti siistama haarawaa kanaan dura naannoo federaalaatti yookaan magaalaa Finfinneetti fayyadamaa ture akkasumas Adaamaa Bishooftuu faan itti fayyadamaa ture. Siistama haarofti kun gara kutaa magaalaa keenyaas dhufee ji'a afuraffaarraa eegaleetti siistama CRPRS itti fayyadamuudhaan tajaajila sirna lafaa kennaa jirra jechaadha. Ammatti hawaasni karaa guutuu simannaan taasifamee fi ragaa guutuu isaa gara kaadastaraatti jijjiirachaa jira. Gara kaadastaraatti gaafa jijjiiratu hanga ammaatti kanaan dura kan hojjechaa turre siistama soolaa jedhamuun kan kaadastara raawwachaa turre. Ammarratti soolaa sanis bira dabarreet siistama biraa diviloopi ta'ee biiroon keenya gubbaadhaan nu kenneen isa saniin hojii jalqabnee hojii kan hojjechaa jirrudha. Innis CRPRS jedhama. Isa saniin hojii eegallee hojii hojjechaa kan jirruu fi abbaa qabiyyee kennaafis daataa isaa riijistar ta'ee karaa qulqulluu ta'een kan kanaan dura maanuwaaliidhaan as bulchiinsa qabiyyee keessatti wajjin rakkachaa turre karaa salphaa ta'een even tajaajila gibiraatiif illee kanaan dura namni mana galmee deedii dhufeetti faayilii olii gadi oofaa ture. Ammarratti siistama irra laallee tajaajila gibira isaa bara kam gabbare kan jedhu achirruma laallee akka isaan tajaajila gibiraas raawwatan akkasumas tajaajila saffisaallee akka argatan soft copy maan print goonii abbaan dhimmaa fudhatee kan deemaa jiru ta'uu isaati. Kaartaa qabna. Isa sana mootummaa waan dijitaalitti deebiseef isa sana wanni isaanii kaadastara fudhachuu dhufne hojjisiisuu dhufne akka dhufnellee immoo rakkoo hin agarre gara kiyyaanii gara tajaajila gaarii argadha. Tajaajila waajjira bulchiinsa lafaa amma si'anatti baay'ee kan fooyya'aa dhufeedha. Lafa keenyallee yookaan mana jireenyaa nu qabnu mana daldalaatis siistama keessa galchaa jiranii qaamaan dhufanii safaruudhaan eega safaraniin booda immoo siistamatti galchuudhaan kaadastaraan hojjetanii waraqaa ragaa abbaa qabiyyee nu kennanii jiru jechaadha. Ammas immoo gara siistamaatitti siistama haaraatti akka seenu waamicha nu taasisanii waamichi saniin siistama haaraa kana fudhachuudhaaf kaanee dhufnee jechaadha. Duraan haalli daangeffamni isaa marti ollaa fi ollaatti makamee nama rakkisaa tureeyyu daangarratti namni wal dhabbii waan adda addaa daangaa wal seenuu waan akkanaa hin tureeyyu amma garuu siistama kanaan karaa koordineetara qabuun kompiitaratti galee waraqaa qabiyyeetiinis kennama kompiitara keessallee galee lafni keechirratti illee hin mul'ata jechaadha. Kuni waan fooyyeedha jenneeti argina. Kanaan dura namni lafa qabu safarri isaa isa sirrii beekuu irratti rakkootu ture. Sababni isaa haalli bulchiinsaa fi to'annoo lafaa teknoolojii ammayyaatiin deeggaramaa hin turre. Gibirri tilmaamaan sassaabamaa ture. Adeemsa kana keessatti kaffalaa gibiraa yookiin mootummaatu miidhama. Kaadaastarri immoo sirna safarrii lafaa sirrii ta'e hojiirra oolchuudhaan gibirri sirriin akka sassaabamuuf gumaacheera. Lafti tajaajila galiidhaan ala namni itti fayyadamaa ture yoo jiraate akkaataa qajeelfama fi dambiitiin lafti sun karaa seeratti deebi'ee kan istookii mootummaatti deebi'uu qabu istookii mootummaatti deebi'ee kan abbaa qabiyyee saniif ta'uu qabu abbaa qabiyyee saniif akka ta'u ta'ee akkaataa saniin galii mootummaan irraa barbaadus kan galu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti sirni kaadastaraa tajaajila si'ataa kennu, ariifataa kennu, galii dabalu akkasumas bulchiinsa lafaa kan ammayyeessu ta'uu isaati jechuudha. Faayidaan kaadastaraa mootummaaf qabu maali jennee yoo ilaalle sassaabbii gibiraa gahumsa qabu sassaabuu keessatti gahee olaanaa hojjeta jechuudha. Maaliif lafti tokko eessatti akka argamu erga beekne saayiziidhaan yookaan immoo bal'inaan hamma kam qabatee jiru erga beekne dabalataan immoo inni bu'uuri tajaajila akkamitti kennaa jira erga beekne harcaatii tokko malee madaallii gibiraa qabeenya sirrii irratti hundaa'e kan ta'e harcaatii tokko malee sassaabuu fi madaallii sirrii irratti kan hundaa'e
sassaabuudhaaf ni gargaara jechuudha. Waajjira lafaa kutaa magaalaa Goobbaattis kanaan dura sirni bulchiinsa lafaa ammayyaa'aan osoo hojiirra hin ooliniin duratti mana galmee qabiyyee keessaa ragaan namaa baduun tajaajilamaarraa komiin dhagahamaa ture. Erga kaadaastaraan hoogganamuu eegale ragaan abbaa dhimmaa karaa oollaa hin ta'een waan galmaa'ee jiruuf mana galmee kaadaastaraa keessaayis salphaatti argama. Galmeen hin bada duraan hin bada yeroo barbaanne sanitti hin argamu galmeen duraan jechuudha. Amma irratti garuu sababa kaadastarri kun gara kutaa magaalaatti gad dhufee isa kana raawwatamaa jiruutiin yeroo gabaabaa keessatti duraan hiriiranii dhimmi kun kan xumuramu namni gibira gabbarachuu yoo dhufe hiriiranii dhimma biraas fixachuu yoo dhufe hiriiranii jechuudha. Garuu amma kaadastara jara erga galee baay'ee ariifataa fi baay'ee bareedaa kan ta'edha jechuudha. Gibiraafis tajaajila adda addaatis yoo dhuftu koodii mataasaa ollaa mataasaa waan qabuuf faayilli kee kan duraan barbaachuudhaaf sa'aatii dheeraa guyyaa dheerallee si fixu yeroo gabaabaa keessatti koodii keessaniin koordineetii keessaniin baasanii sii kennanii tajaajila barbaaddu fudhattee deemta sa'aatii gabaabaa keessatti jechaadha. Kenna tajaajila kenna keessatti kaadastara hojii hojjechuu akka jalqabne jijjiirama guddaatu jira. Jijjiiramni guddaan jiru mana galmeetti kanaan dura faayiliin badee abbaan dhimmaa guyyaa lama asitti hiriiree keessatti yoo gisee duulli gibiraafaa jiru baay'ee rakkachaa turre. Amma irratti garuu namni mariyyuu koodii mataasaa qaba. Koodii mataasaa san qabatee dhufaa koodii san nutti himaa siistemarra laallee kallattimaan istaandaardii taasisan keessatti keessummaanii deemuu jalqabaniiranii. Ammas iddoon kenna tajaajilaa kenna itti fooyya'aa jennee nu yaadne keessa kaadastara irratti keessattiyyuu ijoolleen mirkaneessarra jiran dafanii kaartaa yeroo raawwatanii gara warra galmeessaatti gaafa dabarsan warri galmeessaa siistemarra wanni sun jiraachuu isaanii ilaalanii baareeshinii jirullee yoo jiraate addaan baasanii achumatti qulqulleessanii kallattiidhaan kan dafanii abbaan dhimmaa akka gara sa'aatiidhaan keessummaa'ee deemutti kan raawwachaa jiru keessatti jijjiirama guddaa kaadastara nuuf fideedha. Duraanii lakkoofsaan ta'a miti manni galmee kaan lakkoofsaan ta'a akka bulchiisa qabiyyee jechuudha. Isa soqanii arguuf bataam itti rakkoodha sila. Amma garuu kun ollaadhaan waan ta'eef dafee argadhaan yamma. Koodii waajjira lafaa keessatti bakka hedduutti mul'atu kenna tajaajilaa keessattuu galmee dafanii argatanii dafanii keessummeessanii deebi'uu akkasumas ariitiidhaan waan inni barbaaduuf saniif dhufuun rakkoo waajjira lafaa keessatti bakka hedduutti mul'achaa ture jechuudha. Jalqaba siistama soolaatiin jalqabnee soolaa siistem kan jedhamuun jalqabnee sana booda CRPRSitti jijjiiramee moor daran ammayyaa kan ta'e jechuudha. Karaa kanaan kaartaan abbaa dhimmaa maxxanfamee kennamee karaa saniin dafee namni akka tajaajila argachuu danda'u kan ta'u isaati jechuudha. Gurmaa'insa haaraa magaalotaatiin gandoonni baadiyyaa muraasni magaalaa Roobee jala galanii turani. Waajjirri lafaa magaalaa Roobees gandoota magaalaa jala galaniif kaartaa qabiyyee abbummaa lafaa mirkaneessu kenneera. Lafa jirus sirna bulchiinsa kaadaastaraa jala galchuun bu'aa kaadaastarri qabu akka argataniifis hojjetamaa jira jedhame. Hundeeffama haaraa magaalaa Roobeetiin wal qabatee gandi dachaan tokko jala galeera. Normaalii ganda burqituu fi siin jedhama ture duraanii ammatti dachaa ta'e ganda tokko ganda walxii toshaa jedhameeti kan moggaafameeru gaafa walitti makamu ganda walxii toshaa kuni kan burqituus kan siinjaas bakka tokko dhufee daataa ganda walxii toshaatiin amma kan sheeppi faayilii isaallee hojjennee taa'eeru ta'uu isaati. Inni nu arginu kun biiroo keenya Oromiyaa irraa ragaan dhufe kun guutuun isaa tokko isaatiin parsilii abbaa dhimmaa keenya qabiyyee wajjin jiru wajjin asirra galmaa'ee walirraa fuudhisa kan taasifnedha. Raawwii mana murtiis haa ta'u tajaajila kamiyyuu kan tajaajilamaa jiranis nuuraa'ee isarratti koreen hooggansis bifa haaraan muudamee gadi bu'ee fi hojii hojjetaa kan jiranii fi karaa qindoomina qabuun ijaarsa seeraalaa taree lafa qonnaan bulaa irratti illee gaggeeffamu akka dhaabbatuudhaa danda'u kallattimaan koree isa wajjin taanee hojii hojjechaa kan jiruu fi koreen ijaarsa seeraalaa sun tarkaaffii fudhachuudhaan iddoo dhaabbachuu qabutti kan dhaabsisaaran ta'uu isaati. Jalqaba irratti magaalaa irratti gaafa walharkaa fuudhinsi kun yaadamee labsiidhaan illee labsii lafa Oromiyaa 248 achi keessatti waa'ee walharkaa fuudhinsi illee makamee dhufe saniin booda haala saniin itti deemamaa ture. San booda hojiin jalqabaa hojii amansiisuuti. Infiraastraakchariin magaalaan galchuuf illee isallee baay'ee innis waan gaarii ta'e bishaan karaa kanneen kana fakkaatan haala salphaatiin argachuu danda'an jechuudha amma irratti jechuudha. Kanaaf bifa kanaan amma irratti haala gaarii irratti jiru jechuudha. Egaa siistamni kaadaastaraa kun dhufe egaa kaadaastaraan shallagame saamicha lafaa wal mormii daangaa kunniin bifa salphaadhaan hiikuu dandeenya. Maaliif koordineetii guurramee asirratti hojjetamaa waan ta'eef koordineetii san fudhannee
abbaa dhimmaa sanii kun dandeenya. Lammaffaa immoo lafoota waloo jedhaman. Isaan sunniin sheepi faayiliin isaanii hojjetamee ragaadhaan qindaa'ee waan jiruuf namni illee yoo itti bu'e ragaa kana asii fudhannee irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Gaafa magaalonni gurmaahan bulchiinsa magaalaa Roobeetti gandoonni godina aanaa Sinaanaa fi Goobbarraa dabalaman gandoota sadii dabalamanii jiru. Isaan kanneen wal harkaa fuudhinsi baay'ee rakkoo ture. Qotee bulaan hedduun isaanii qabiyyee sirrii ta'e kan hin qabaanne, labsa kan hin beekamne ture. Isa kanarraa fuudhuun baay'ee rakkoo ture. Yeroo ammaatti dhimmoonni kunniin furuudhaaf gandoota sadan kana keessatti illee xiyyeeffannaa guddaa kennine kan hojjechaa jirru jechuudha. Qotee bulaan lafa isaa beekee ragaan isaa akka ragaa sana akka bulchu dabalataan immoo yeroo ammaatti ragaa sana irra dhaabbateetiin baankii siinqeetti baankiilee biraatti dhiyaatee akka inni liqaa argatuuf kan ta'aa jiru. Saamichaa fi ijaarsa seeraan alaa lafarratti raawwatamu ittisuuf sirna bulchiinsa lafaa ammayyoomsuu fi teekinooloojiin bulchuun barbaachisaadha. Biiroon lafaa Oromiyaas qabeenya lafaa jiru teekinooloojiitti fayyadamuun bulchaa jira. Lafti yeroo sirna bulchiinsa qabiyyee fi teekinooloojii soolaa jedhamuun to'atamaa turetti rakkoowwan hedduun abbaa lafaa mudachaa ture. Kunis lafti tokko nama lama yookiin sanaa oliif kennamuun komii seektara lafaa irratti kaasaa ture. Yeroo ammaa teekinooloojiin haaraan rakkoo ture kana furuu danda'u kalaqamuudhaan ittiin hojjetamaa jira. Jalqabaa siistama soolaa jedhamu hojjetaa turre. Almost ji'a 5 dura CRPRS kan jedhamu isatti geeddarreet almost cittuun lafaa naannoo 25,000 olii ta'u soolaa irraa gara siistama haarawaa CRPRS jedhamu kanatti dippilooyi ta'ee kutaan sadiinuu akkaataa nama ajaa'ibsiisuun hojii keessa jiranii jechuudha. Waajjirri lafaa magaalaa Roobee kutaa magaalaa qabu keessatti raawwii hojii guyyaa guyyaatti hojjettoonni lafaa raawwatan karaa oonlaayin ta'een wiirtuu tokkorraa hordofama. Kun immoo haala salphaa ta'een raawwii hojjetaa tokkoo madaaluufis haala isaaniif mijeessee jira. Kutaan kun kutaa sarvara magaalichaa akka ta'utti wanni bal'aan asii dalagamu to'annoo siistama hordofii akkasumas kutaalee magaalaa irratti rakkoolee qunnaman siistama kaasuu dabalatee daataalee jaraa deelii baakaap gochuu guyyaarraa daataa yoo jarri hadha galmeessa raawwachaa oolan galgala irratti baakaappii qabama. Baakaappiin sun guyyaarraa fudhatama. Hordofii siistaman hordofnaa fi guyyaarraa waan jarri raawwatan riippoortii fudhataa wanni ijoon hojjetamu kutaa kanatti sana. Kutaaleen magaalaa sadan guyyaatti waan isaan hojjetan. Hammi isaan galmeessan, hammi isaan kaartaa maxxansan siistama irratti asii to'anne jechuudha. Fakkeenyaaf kutaa magaalaa Zeebalaa Walashee guyyaa har'aa kana maal maxxansee oole yoo jenne koodii qabna, koodii sanii seennee waan inni hojjete san achumatti guyyaatti ilaalla jechuudha. Kan kutaa magaalaa Gobbaas akkasuma kan kutaa magaalaa Adooshee Zeebala Walashee, Adooshee Walashee kutaalee qabnu hundarrattuu daayireekti to'anna jechuudha. Gabaasa sobaa, gabaasni sobaa tootaalii kana keessatti injiraatu jechuudha. Maaliif siistama irratti ilaalla waan ta'eef. Kaadaastarri sirna bulchiinsa lafaa ammayyaa qabeenya lafaa jiru cittuun lafaa osoo hin hafin galmeessuun lafa jiru beekanii bulchuu fi alseerummaa lafa irratti raawwatamu to'achuu jechuudha. Waajjirri lafaa magaalaa Roobees kutaawwan magaalaa qabu hunda keessatti sirna bulchiinsa kaadaastaraa hojiirra oolchuun saamicha lafa irratti raawwatamu to'achuun cinaatti komiin kenna tajaajilaa irratti ka'aa ture fooyya'eera waan ta'eef magaalotaa fi baadiyyaa Oromiyaa hunda waliin ga'uuf hojiin eegalame. Iddoo hunda yoo wal ga'e kaadaastararraa bu'aa caalmaatu argama. Tajaajilli kenna hin ammayyaa hin fooyya'aa rakkoo kanas hin hiikama waan ta'eef kanaafi sadarkaa hundatti namni qindoominaan hojjeteetiniin qabeenya guddaa lafee Oromoo ta'e kana lafti lafe jennee jirra waan ta'eef qindoominaan sirriitti sirnaan yoo bulchine yoo ammayyeessin faayidaa guddaa uummata keenyaafis akka mootummaattis kan irraa argachuu dandeenyu waan ta'eef kanarratti sirriitti yoo hojjenne gaarii waan jedhu kaasaa jechuudha.